Rikardii sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 30tti biqiltuu miiliyoona 66 qabxii 3 dhaabuu kanaan dura biyya Indiyaatiin qabamee ture adoolessa 22 dhufu fooyyessuun galmeessuuf Itoophiyaan karoorfattee milkeessuuf qophii barbaachisaan taasifamaa akka jiru ibsame. Kun kan ibsame waltajjii marii milkaa'inaa dhimma kanaa irratti mari'achuuf taa'ame irratti. Adoolessa 22 biqiltuuwwan miiliyoona 200 hanga 300 dhaabuuf karoorfamuun ibsamee jira. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee akka jedhanitti naannoo Oromiyaatti bakkeewwan biqiltuun guyyaa sana dhaabaman adda ba'anii jiru. Hojii biqiltuu dhaabuu guyyaa sana irratti waajjiraaleen federaalaa 27 fi kan naannoo 53 kan hirmaachuuf jedhan yommuu ta'u, hojichi ganama sa'aatii 12 hanga galgala sa'aatii 12tti hojjetama. Kolleejiin Paradise Valley mooraa Shaashamannee barattoota muummee garagaraan barsiisaa ture 6,000 eebbisiise. Kolleejichi waliin gahinsa dhaabbilee barnootaa olaanoon cinatti qulqullina barnootaa fooyyessuu irratti hojjetaa jira jedhan hoggansi kolleejichaa. Lammaa Hussein dabalatoo duukaan akka ta'utti qindeessee jira. Kolleejiin Paradise Valley damee magaalaa Shaashamannee barattoota sagantaa adda addaatiin leenjisaa ture 6,438 guyyaa har'aa eebbisiiseera. Kolleejichi marsaa 15ffaaf kan eebbisiisu yoo ta'u, digirii lammaffaan barattoota 96, digirii jalqabaatiin barattoota muummee adda addaatiin barataa turan 4,489 fi sadarkaa leeveliitiin barattoota 2,252 walumaa galatti barattoota 6,438 eebbisiisuu isaa diiniin kolleejichaa obbo Dhaabaa Birruulataa haasawaa taasisaniin himaniiru. ፓራዳይዝ ቫሊ ኮሌጅ የሀገራችንን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተደራሽነት ከማሳካት አንጻር የራሱን ሚና እየተወጣ የሚገኝ ተቋም ሲሆን በተለያዩ የሀገራችን ኮሌጂን ፓራዳይዝ ቫሊ ወሊን ገይንስ ዳብሌ በርኖታ ኦላኖ ብየ ከኛፍ ሆጀቻ ዳበት ጅሩ ሞራወንሳ ብየ ከሳ ኩደለማን ገየ ጅራ ሞራወን ከነኒቲ ሰገንታወን ዲግደሚ ለማን በርሲሳ ጅራ ኮሌጂች በረኩደ 997 kan hundeeffame yoo ta'u yeroo ammaa kana magaalaa Shaashamannee dabalatee damee 12 kan qabuu fi digirii lammaffaa fi digirii jalqabaatiin akkasumas leeveliidhaan walumaa galatti muummee barnootaa 22 barattoota simatee barsiisuu irratti akka argamu abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaan olaanaan obbo Ayyalaa Kurroosoo dubbataniiru. ፓራዳይዝ ቫሊ ኮሌጅ የትምህርት ጥራትና አግባብነትን እያሻሻለ አድማሱን እያሰፋ የሚሄድ ሲሆን ኮሌጂን ፓራዳይዝ ቫሊ ቁልቁልነ በርኖታ ፎየሳ ደሜ ሰበበሊሳ ኮሌጂ ጅሩዳ ሞራዋን ቱራን መሌስ አዋሳት አርባ ምንጭት ወላይታት ኦሳናት ቡሌ ሆራት ነጌሌ ያቤሎ ፊ አዶላት በርኖታ ኤገሌት ጅራ kolleejichi barbaajataa kana qofatti muummee adda addaatiin barattoota 10,000 ol kan eebbisiisu akka ta'e dabaluudhaan kan yaadachiisan obbo Ayyalaan hundeeffama isaa irraa kaasee hanga ammaatti barattoota 50,000 ol eebbisiiseera jedhaniiru. Gabaasa dhiyaateef Lammaa Hussein magaalaa Shaashamanneerraa.